dhaaba uummanni Oromoo gadaa qabaa jechuudha. Gadaa jechuun bulchiinsa. Gadaa jechuun qajeelfama yookaan sirnicha jechuudha. Oromiyaan xiyya gadaan bulti kanaan booda. Oromiyaan xiyya gadaan bulti kanaan booda. Teenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan hunda gatini. Waaqeffannaan keenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan hunda gatini. Kallacha koosin nagada. Yaa waan hunda gatini. Inni ayoo inni aboo. Yaa waan hunda gatini. Inni lafa inni lafe. Yaa waan hunda gatini. Inni ayoo inni aboo. Yaa waan hunda gatini. Waaqeffannaan keenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan hunda gatini. Waaqeffannaan keenya haqaa dhugaan hin badini yaa waan hunda gatini. Argamuun kun amma miseensota dhaabbata turtummaa waaqeffannaa atimoo kan giddugala kamiiti mee baay'ina isaanii gaafa danuu baastu. Namoonni asitti argaman hanga xiqqaan kan giddugala lixaarraa dhufan ni jiranii. Wanni as jiru kun hanga muraasa koonyaa buraayiftii fi wiirtuu shawaa lixaa jalatti kan argamantu walitti dhufee jechuudha. Guyyaa irraa kan akkamitti ilaalta? Guyyaan irraa kun guyyaa gammachuuti, guyyaa addaati. Maaliif yoggaa jennee uummanni Oromoo amantii waaqeffannaa kufee gadaan isaa cabee erga bittinnaa'e asitti waaqeffannaa illee yoggaa jedhu ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kan immoo akkuma dagatetti dhabee ture. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo immoo ayyaana milkii, ayyaana badhaadhinaa, ayyaana walta'iinsaa, ayyaana waljala yaa'insaa, ayyaana injifannooti waan ta'eef dhaloota keenya dabre ta'e yaadachuudhaaf warra lafa tana dhalchise yaadachuudhaaf ayyaana itti qophoofne waan ta'eef gammachuu guddaa irraa qabna. Baga dhaloota warra qabu taane, baga dhaloota warra keenya dabre immoo yaadatu taane. Leel fayyaa ta'e mee amma bakka jiru kuni teessoo dhaabbataa lakkoofsa tokkodha. Akkasuma asirraa imallee gara boosatiidha. Boosa bullee burgaa argee deemna. Namoota asiran kanaa fi dhaamsa akkamii dhaamtaaf haala deemsa keenya guyyaa har'aa kan ilaalchiseetu. Haalli deemsa keenyaa gaa waaqeffattoonni galma baaniitii galma galuu adeemsuma qajeelfamuma keenyan deemnaa wal jala yaa'insaanii naan deemidhaan deemna mataa qabnaa konkolaataa tokko keessatti hundi keenya mataa qabnaa kanaan mataa keenya san jala yaanee akkaataa inni taa akkaataa inni sirba akkaataa inni jeekkaraan hun jedhee qajeelfama nuu kenneen haala dadhabbina keenyaa laallee akkaataa boqodhaan hun jedhameen gammachuudhaan walta'iinsan wal jala yaa'insaan deemna waan ta'eef waa takka rakkoon hin jiru gufuun hin jiru waggaadhaa waggaatti dachaa 3 dachaa 2 dachaa 4 dabalaa jira hambara kanaa immoo adduma waan ta'eef gammachuu guddaadhaan itti deemaa jirra waan ta'eef baga geechanii baga geenye warri as jiru kun lixarraa dhufee lixa waggaa jennu giddugala lixaa wallagga ilubbaa boorirraa dhufee aga jimmaatii dhufee as jira giddugala shawaa lixaatirraa dhufee giddugala kanatti wal ga'ee jira akkasumas immoo warri walloo karaa barrak konyaa sandaafatti wal ga'ee jira salaalee wiirtuu fiichetti wal ga'ee amma konyaa sulultaa galaa jira warri kibba lixa shawaa asgorii galma malkaa irreessaa tullu boolloo turanii achirraan dhufaa jiru tulluu diimtuutu wal geenye makiinan 20 ol booseet bullee achitti korma qalannee bilannee barraa qammoo kunne agamti gallaa jechuudha. Jaatu bila mokuu waasibila gara awwaata liila ittisa kuula dhibba waaqayyo ooyooyoo yaabo baay'ee talalee. Oftai Oromo ofta utu jala ubadu ya gomo. Oftai Oromo ofta utu jala ubadu ya gomo. Aba udu ganga amayo manazaza umbata Afrika sera zaza kata. Aba udu ganga amayo manazaza.
keenya amma imala keenya magaalaa Burraayyuutirraa kaasnee magaalaa Olancitee keenya jirra. Baraadha urgii dhugootan jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata turtoota amantii waaqeffannaati. Jalqaba gammachuu bareedanatti dhagahame haalaan gammannee jirra. Harri jala bultiidha deemsa fasii wal geenye. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun immoo ayyaana abboota dabranii lafeewwan yookaan immoo Oromoota hundee Oromoota warra irraa dhalannee irraa horamne hidda qaccee keenya guyyaa isaan itti yaadan warra dabre guutuu Oromoota ilmaan Afrikaadhaa ilmaan gurraachota Afrikaadhaa guyyaa isaan itti yaadannee waan qabnuun qabeenya isaan qabaniin diinagdee isaan qabaniin aadaa fi amala kalee uummanni Oromoo qabu saniin Oromootitti warra dabre san akka abboota keenya qaban sanitti isaan yaadannee guyyaan kun guyyaa isaanii jennee guyyaa kana isaanii kennine guyyaa san isaan yaadannee oolu ayyaana sun ayyaana kana jedhama. Sagalitti asii kaaneeti boru naannoo sa'aatii 8:09 agamtii godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labu Araddaa agamtii san naannoo sa'a 9 geenya. Konkolaataan kana malee Harargee keessa konkolaataa bal'aatu jira Harargee keessaa ka'anii. Geenya jedhama yookaan abbaa qajeelaati. Akkuma ibsitee itti aanaa hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabati. Har'a ayyaana kana kabajuuf jala bultiisaa jirra. Akkasii jechuudha. Mee giddugalli kee eessa jiru eessa gaaniiru imalli isaanii akkamii akkasuma immoo buufanni giddugala keetii eessa ga'ee jiraama? Akkuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugaloota 5tu jira. Giddugaloota jiran keessaa giddugalli kaabaa isa tokko. Waajjirri giddugala kaabaa magaalaa Fiicheetti argama. Galma Diideexooti. Achi jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa silaa galmoota banuun wal qabatee bal'inni giddugala Salaalee godina Salaalee akkasuma Walloo irratti hojjechaa jirra. Gaarii akkasi bal'inni isaa. Amma imaltoonni yookiin immoo miseensonni giddugala kaaballee dhufaa jiru jechuudha gara bosa kana buufanni isaanii gara bosaati immoo gara miidha. Buufanni warra giddugala kaabaa buufata 4 qabna ayyaana kanaaf jechuudha. Baay'ina irraa kan ka'e bakka 4tti qoonnee buufata Awaash Malkaasaati galma Malkaasaa dirree fooqaati akkasuma Hadaamaa Adda Jaboo fi Boosati jechuudha. Kanaaf giddugalli kaabaa bakkeen buufata ka'umsi Boosati dhufaa jiru simannoof qophaa'aa jira. Yaa warra walii galee. Yaa walee yaa walee yaa warra walii galee. Yaa walee yaa walee yaa warra walii galee. Yaa walee yaa warra walii galee. Eewa jaamaa kiri ooluu jabee fana qajeelfatu. Oromoota boona galmatti gala maala laa boona. Oromoota boona 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 maala laa boona. Galmatti nu galee alaa yaade. Akkas akkas. Galmatti nu galee alaa yaade. Galmatti nu galee alaa yaade. Galmatti nu galee alaa yaade. Bariye bariye ho aga bariye rusha la gulai wa salamata. Bariye bariye ho aga bariye rusha la gulai wa salamata. Isakula ya dibawa kayo aga bariye rusha la gulai wa salamata. Bariye bariye ho aga bariye rusha la gulai. Nyaro bera video la se agamaye oruya la gulai Oromo Sambo Oromo Sambo Oromo Sambo Oromo Sambo Mala la gona Mala la gona Mala la gona Oromo Sambo Oromo Sambo Lixaa aanaa Daaroo Labuutti imalaa jirra. Imala keenya kaleessa akkuma isin gabaasnetti magaalaa Burraayyuu irraa kaanee akkasuma Boosa Bullee amma immoo giddugaloota kaabaa giddugala bahaa akkasuma giddugaloota lixaa wajjin wal agarree as Harargeetti argamna. Kana ilaalchisee immoo imala keenya keessatti namoota tokko tokko gaafiif deebii taasisee jira. Isaan waliin turtu isaan waliin akka turtan isin affeera jechuudha. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun ayyaana dhaloonni ayyaantummaa isaa ittiin yaadatu warra irraa dhalate ittiin yaadatu qabeenya aadaa
seenaa jiruuf jireenya dhaloota kan keetii kan dabran san kan itti yaadattu ayyaantummaa dhaloota keetii ittiin deeffattu ayyaantummaa namaa oduu hin ta'in jechuudha. Kanaaf bakka hundattuu yaadannoo numa godhama. Kun immoo kan adda isa godhu dhaloota kanatu dhaloota isaatiif yaadannoo godha jechaadha. Yaadannoo warra abbaa Oromoo gaa jennu Oromootu Oromoo dabran yaadata. Oromoo dabran jechuun immoo ayyaana warra jiru kanaati jechuudha. Yookiin immoo faayidaa isaa maalidhaan? Akkuma beekamu wanni ijoon guddaan humni amantii keessa jiru humna lama. Humni lamaa sun tokko ayyaantummaadha tokko nama. Namni kan jiru kana ayyaantummaan immoo warra dabre. Yoo warra dabre sanirraa namaa tole malee warra dabre sanirraa hoo namaan qajeelin homuu nama qajeeluu hin danda'u. Ayyaantummaan dhiigooma of keessaa qabdi, firummaa of keessaa qabdi, aantummaa of keessaa qabdi. Kanaaf namni biraallee hoggaa nama sabaaru yoo nama seebbisu uummatumti keenyallee ayyaanni abbaa keetii akkana si haa godhu. Lafee warra dabranii akkas haa ta'u maal jedhee kakataa jechuudha. Kana jechuun warri jiru kunii fi warri dabre sun hidhata akka qabu ibsaa jechaadha. Warri dabre sunii fi warri jiru kun yoo hidhata hin qabaatin warri gubbaa jiru kun qabeenya warra sanii fayyadamuu hin danda'u. Maaliif inni abaarama jechaadha abbaa isaatirraa abaarama waan ta'eef. Aadaa warra sanii san guddisuu hin danda'u. Of beekee nama cimaa ta'ee addunyaa kanarratti akka namaatitti mataa ol qabatee deemuu hin danda'u. Ayyaantummaa dhalootaan qabu waan ta'eef kanaaf ayyaantummaa ofii yaadachuu jechuun yookaan immoo ayyaantummaa dhaloota dabranii yaadachuu jechuun walumaa galatti jiruuf jireenya ofii cimsuudhaaf nama taatee akka namaatitti yaaduudhaaf dhaloota kanarraa hin dhaladhe jettee of beekuudhaaf hundaaf si fayyadaa jechuudha. Kana jennee waan salphaatti ibsinu bira dabarru. Baga nagaan dhuftan jalqabarratti. Baga nagaan nu eedanii baga nagaan nu hin gahe. Leel baga nagaan nu hin gahe eessaa dhuftanii galmi keessan eessaadha amma immoo gara imalaa jirtu. Ani kan irraa dhufe biyya Kanadaadhaa magaalaa Torontooti. Ammaan tana ayyaana abbaa Oromoo kan daaroo labu agamtiidhatti deemnaa jechuudha. Inni wanni hundinuu dhawaataan deema beektaa wanna kana yeroo isteepii tokkorra kaan dabruudhaaf. Gaafa qabsoon eegalu namni an Oromoo dhahee himatullee sodaachaa ture. Sanbira dabarreetii akkuma aadaadhaatti hawwisoon faan jaaramee Oromoon akka wal baru godhamee sirbitoonni keenya siraafuu qabsoo keessatti gumaata isaan godhanni beeytanii kana keessatti aadaa fi duudhaa jaamee waa hedduudhaatu daddalagamaa ture. Garuu Oromoon akkuma gaafa duraa Oromummaa isaa itti qaanfate sanitti waaqeffannatti qaanfataa jira ammaan tana. So saniif jecha namootan iftahanii daandii abaabilee ofii qabatanii sirna ofii kan ayyaantummaa ofii keessatti harkan qabatan mul'achaa jiru garuu biyya alaattis akkasumatti jiran jechuudha. Isaaniif yeroo ammaa kanatti wanni dhaabnu hedduu xiqqaadha. Namni hundinuu dhugaa jirtu tan gartee waakkachuu hin dandeenye. Ani har'aan tana harkaa fi nama biratti fayyadamee jiraachuu hin danda'u. Oromoon haga of hin taanetti abbaa biyyummaa isaa deeffachuu hin danda'u. Kana warri nuti galmatti gallees tolchineeti beeknaa. Kaanis dhawaatuma dhufaa jira garuu abbaan lallaban qabnu nuti. Deemnee lallabnu abbaatu of barbaadee keessattiif harkaa. Gaa kanaaf jecha daandiin akkaan juutti namni hundinuu waan ifii kana baratee karaa abaabilee keenyatti deebuumaa yaadatan. qalbii hamaa nurraa qabu. Bata araba hamaa nurraa qabu. Qabeenu gad hin dhiisin. Gadaan bulla. Jiruutu bayyaane baay'ee talalee. Ayyatu babbobaane baay'ee talalee. Isa nageenyi ilmaa baay'ee talalee. Nageenya roobee baay'ee talalee. Namni hoololaasee baay'ee talalee.
jabana bucha bucha bari talali ho gofar kuba bucha wasa kamari jadu bila boku wasibila gara awatalila hadi bisabula itawaga yo oyo yo ya bo bari talali ho oyo yo ya bo bari talali mala lagona mala lagona mala lagona oromo sabo 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 mala lagona mala lagona oromo sabo oromo sabo oromo sabo oromo sabo oromo sabo oromo sabo mala lagona jadu bila boku wasibila gara awatalila ibisabula itawaga yo oyo yo ya bo bari talali ho oyo yo ya bo bari talali jibro tu bayane bari talali oyo yo ya bo bari talali ayo tu babo bane bari talali oyo yo ya bo bari talali isarage ilma bari talali oyo yo ya bo bari talali age jarobe naganu bulche naganu ha olch ragoranu ha olch gogoranu ha olch sorenu ha rob gobara fanu ha gaw agabi yanu ha gaw ormi kun ko ummad ormo na mum suhataw kababi ya godu hataw awal tas suhataw على أول هاياس قدامكم Oftay oromo, ofta utu jala, ubadu ya gomo.